nuti abdii nu horii fixxu fixatte achumatti dhumateewu yoo hin xumurre mana keenuu banii anarratti miti anarratti yookaan asirratti deebisuu osoo hin taane warrumaa fudhatan san waliin gargaarraa jaati nu ahadii seenaadha dadhabne jettanii nama kanaas dhabsiistanii akkan jenne waa hunda nu guutaadha kanuma bari'anii kiyya onaamiti nasrii qofaa miti ka gargaaru ni gargaarsiisnaa mana keenyas bannees ciraa dhaabbannaa yoo milkiin nu harkatti dhumuu dide yoo nu haya jechuu dide nuti bira dhaabbatee akka Oromoo takkatti bira dhaabbanne Oromoo gargaarsiisnaa jennee as deebinee malee nu dideeti amma goota akka feetan godhaasan akkuma ati reefu jette sanumaan jedhuu barbaade kanumaafi malee waan biraatii miti haa fudhatan okkee ni fudhannaa ni fitnaa yoo fitne nuti itti gargaarsiisa Oromoo itti gargaarsiisna kanuma sinirraa adii barbaanni Kadoye, thank you. Kadoye, Shashelich. Charana kena dubadu. Koi charan thingene. Charana. Jamal enu abdi ke summa idiri tosene. Ardan alajina irra. Ila asli ya jamu ke namba ga dufte jennani. Dubbi nasri tana bakkatti goda jiran. Oso achin fageessini. Ko mucatti erga mucatti gaafi haa gaafannu. Dubbi tante as kennat. Nama waa Dubbi nasri. Jedhaani. Ori bombolina kana ummata kenna haa kennattu jaarsa haa kennattu akkaasanin jaarsummaa tana fuunee gadiin haa buunu waan irra geenne ammootu ambattoliin haa dachaan sirni abbaa akkasi akkana nu harkaa wanni jedhaa jirti Jamaal maal jette atiin ulfaadhu galatoomi abdii kumee sa'aatii lama wagamisi jala turre waan kana dhageeffataa turre jarana dubbiin akkuma nasrii Anolee jedhe dubbiin sirna qabdi. Sirni ammootiyyuu miidiyaa gubbatti miti jara kenna obboleettiin teenalleen agartee haqasii nama tokko dhugaa isaa arguu fi namni dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Ammootu as gubbatti obboleessa kenna obboleeyyan teena lamaanuu dhugaa jaraa arguudhaa fi namni yoo gattaa'ee waliin haasa'ee argan malee miidiyaa kana gubbatti miti obboleeyyan tiyya. Akka jedhe jalqaba jedhe abdii kumee dubbii tana gadiin haa buunu obboleessa kenna kennee jira. Maqaan isaa Dr. Finnaan Wayenu gadiin na bu'aa jedhee jira jalqaba kenne obboleessi kenna. Mucattitu algarraan bu'u jedhe malee inni akka jedhe. Yenni gadiin na bu'aa jedhe obboleessa kiyya dubbiin sirna yoo dubbanne sirni akkanan dubbatamu sirna dubbii nama lamaa yoo laalan sirna yoo dubbatanii dhiifamallee naa godhaatii dubattiin jilban guuttuu jedhan waan mammaaka Oromoo jedhe waan kana waan Jamaal Godii jedhee miti akka maleetti nu fudhatinaati eega sirna laaltan sirna kana sirnatti godhaati laala akkuma Nasrii Anolee jedhe haa dadhabanii warri Dubaayillee haa dadhabu maanguddoon akka abdii kumee faatillee haa dadhabdu sirna kana eega sirnatti goona jettan sirna kana gadi bu'aatii gadi buusaati laala as gubbatti sa'aatii meeqa westii gootan as Nasrii asli sa'a meeqa westii gootan ay gubbatti waan kana laaluudhaaf ammoo osoo wal dhageettanii gadi buutanii sirna kana laaltanii sirna qaba abbaa qaba akkati dubbatamu qaba akkanumaan as gubbatti akkuma argine dubbachuu miti namni akkuma Nasrii Anolee jedhee kagumaallee walirraa fixullee kanuma ka agartee dubbii tana obboleeyyan teennaa fixullee kanuma ka biriitii nama birii addan barbaadan kanniinuma jechuu obboleettiin teennallee wanni isiin nu didduuf takkan jirtu obboleettii teennallee Muniiri Faatiitti dhiyaatee abdii kumee itti dhiyaate namni itti dhiyaatan obboleettii dhugaa kan keessii baasuu as jirra namni dhugaa tantee sii baasuu as jiru waan namni jedhu naman didu agartee dhugaa isaa isii baasuu as taa'u jirtan namni martinuyyuu obboleessa kennallee akkasuma dhugaa isaa baasuu laal dhugaan nama tokko bira jirtu dhugaan bakka lama jirtu beeki akkanuma miti obboleettii dhugaan bakka takka qofa jirti nama lama bira jirtu dhugaan Abu Yahya galchime asli okay so kanaafi warri Dubaayillee obboleettiin tiyya wanni siin jettan ijoollee Dubaayitiin kennadhu jette maybe itti mufachuu dandeetti ijoollee Dubaayitti akka hawaasa garuu
garuu ammoo wayita akka jettu kana maanguddoota nama agartee haqaaf dhaabatu jira as keessa Dubaay keessa warra gumaa fixu jira. Yookaan namoota miidiyaa gubbaa beekamtii qaban osoo hin taane warra waan ati jettee fi kayoo waa gala girri jala waan dubbachuu fedhu karaa nagaatiin dubbanne sababaa mucaa kana yeroo hunda waggaa dheeraaf Nasrii biratti erguu waan takka hamtuun dubbanne gizee xiqqoo na aarse afaan itti butu malee wallaahi kunoo nama dheengaddallee har'alee waan takka waan badaa jenne Nasrii ima fida ebaluu fida maaliif mucaa kana yeroo hunda Nasrii biratti argita nama ammallee biyya san keessaa hin qabne jennee yaannuuf tilmaamnu Toophiteenii keessa warra jiran keessaa tokko ija jaamsuun barbaanne beektaa maqaa badaa irra kaayuun barbaanne kanaaf qusataa ture anuuyyuu jechuudha. Nasrillee wanni barbaadaa tureef waan yeroo baay'ee bakka cidhaatti, bakka du'aatti, bakka maalitti wal biratti arguufi malee ajandaa meeqa ture namni Nasrii maqaa kaasu hin jiru. Ooma sanii Nasrillee iyya kenna kabajeetiniin nu awwaachuuf haa galatoomu itti fufi sanuma si yaadachiisuuf keessatti. Galatoominas asli si dhageeffataa ture waan ati haasoftu mara isaa galgala irraallee akka ati dhiibbaa mucaadhaanillee akkana jedhee akka wayitanii haasa'illee waa'ee risiit irraa wayitanii haasa'e bara jaluma kana jirra. Dhageeffataa tumaan turre waan kana guutuu garuu ammoo laali dubbii heetoo dubbatanii fi dubbiin sirni dubbatan adda obboleeyyan tiyya. Dubbii jaarsi yoo harkaa qabaate namni birii itti seenee laaquu hin danda'u. Dubbiin jaarsa harka jechuun jaarsa harka jirti. Hin beeku yoo dubbii tana asiin dura jaarsa kennitanii jaarsi harkaa qabaate itti seenanii booressuu hin danda'u namni birii badee itti seeneetiin. Kanallee akkasi beekaa adda baafadha. Yoo asiin dura obboleessi kenna kun risiitii isinii fida jedheetiin sirnaan isin biraa deeme sirna kanaan ammoo waan san guuteetiin dhufuu qaba. Bakka san yoo akka ta'e nuti waa itti jedhuu danda'a. Jaarsatu waa jedhaan malee namni badhemaa utaalee obboleessa kennaallee obboleettii kennaallee waa jedhuu hin danda'u. Kan akkasittillee dubbii tana sirna itti godhaati. Akka Nasriin jedheetti abuyaayyaallee dhufanii jiran namni gurguddaan waan kanas gadi buusaa lafarratti akkasitti dubbadhaa isiniin jedha. Yoo balleesse na of folchaa kanuu jedhaanii galatooma. Ayya, assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. الأصلي من أزب تقابل دبور بيريكا ترى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غلطوا مسنجة اسمانه وقصبوني تيما اسمع جرى تنتما اجى نور بتوترتي اجى تنافين قافتم تقافتك وتا كانت نور حدود اجى مال الاستاذ تيسون تنو نور بتوتر كانت تجار سما كنافي abdi lena dalagate abdi na ukamse abdi gana wali dufna ati mafti le kennite abdi na ukamse abdi amma maal jennami amma fira rabbi ararsu jarri kun kale ustadi ki yan kabdani duga kabdan ustadi ki ya wallahi duga qabada ambi kun kale safira wali dalagata ture namni wali dalagatu wama jiru والأبو اللي هو مجرو جركين دلقا كيست نمني مولي بوا أولا كول بيرا تاودي سافاقوتو نمني مولي بوا أولا ربي إسانها على رسو واني أني سنين جتشو بربادو دبي أما يو نمني نما جلافيت دبي بورچو متعمل دبي دبتون انتو جارسي دبي هم بويتان توكو jaarsi akka dhamtii lamaan jette gartee gasii kanatti namaan dubbatu jaarsi akka ofii barbaade dubbata akka ofii fedhetti akhiraa ofii laallata qabrii ofii laallata namaa dubbata malee hawwiin akkanan naamuri jette yookaan immoo ifnaan akkanan naamuri jedhe namni gartee gasii immoo namaa dubbatu hin jiru. Jaarsi dhugaa rabbiitiif ta'a jirta. Guyyaa sadeetii wanni seenuu dinneef illee safara kanoonni dhufuu dinnee as laalaatumaan biraa deemnuu fi haa fixanii jenneetuma laalaa turre jechuudha. Hadha immoo garaa nu nyaatte dubbii yoo guyyaa haganaa kana. Guyyattiin ture amma gaafa awwala boottu sani qalamiisi akka biraati hadha gurraachattee daalachattee nama fakkaattu jechuudha. Jiru Itoophiyaati. Kuni galaana ta'een nama nyaata oobjattiin dhugaa nama biraa qabaattee horiin isii gartee gasii immoo
garuu namni lafatti hin booyu galaana ta'een nama nyaata jechuudha. Ammallee mijattiin Arsii keessatti illee heeban shanan jedhanii mijattii gartee gas immoo Oromoo keessatti mataati jechuudha. Dhugaa dubbatuudhaaf micayyoo safuullee beektu. Ambi achii sunnatu beekaa amba safuu beektu. Waa hundattuu nama safuu beekuuf micaallee micaa safuu beeku ijoollee sikkoo mandooti. Yoo ijoollee sikkoo mandoo akkanatti immoo qaaxaraa wal bulchitu yoo wal azzabdu yoo lafoo dhaabattu gaariin ta'u jara keenya. Gaariin ta'u. Kanaaf amma micattiilleen ka jechuu barbaade qabaa ganna lakkisaa kiyya malee ta'uu ka jettu haa dhaabdu. Dhaabe ammarraa kaasi sa'aatii kanarraa kaasi jaarsi dubbii kasii ilaalu jaarsa. Yoo namni nama komatuun hin jira ijoollee Dubaay komatuun hin jira warri Dubaay illee maa komatamna jechuun qabu. Maaliif micattiin tun micattiin talaati akkamiin wal dhabdanii yooma isiillee arganii gaafatuu dhabani micaa kana hiriyyaa gaafatanii jechuu qaban ture. Maa bootti micattiin tun jechuu qaban ture warri gartee Dubaay hin jirullee kanuma kana laaleellee isiin gartee gas immoo komatuu hin dandeetti. Komatamuun nama dhaarsu namni nama jaalatu komataa. Hin aarinaa jennaan warra keenya warra Dubaayitiin illee aaruun qabdan. Haqa isii kan ammoo adda mijattiin tuni akkuma isin maatii of jalaa qabdan isii odoo abbaa manaa qabaatte isin illee nama namni bira dhaabatu jechuudha. Nama namni gartee gas immoo irraa tiitifatu jechuudha. Kanaaf isiin adda jiraachuun isii deebi'a ammoo isiin amantii kanatti haarawaa dhufuun isii namni nuti gartee isiin shaadaa irra qabatte kun gartee bira dhaabatuun isii aarsee gubee miira keessa seenuu dandeetti. Dhiiruu miira keessa seenaa akkasitti nu jalaan laalinaati. Mijattiin gadi bu'ii amma algaaree fi asliin jedhu sanirraa. Sodaati. Gadi bu'i. Maali jennaan dubartii yoo muraniif illee beektu yoo itti nu folchaa hurri jala kana jirtan. Dubartii yoo muraniif illee beektu yoo itti muran illee beektu jedhan. Amma ati jaarsa Sodaati kadri gargaara warri bombolino itti fufachee kenne rabbi sinaa kennu. Kunno amma wanni martuu harka keessanii naa fixaa naa argaa yoo anillee haqa namaa gartee gasii mootu yoo gara malee nyaachuuf kadeemaa jiru ta'e isin alan jiru jedhe hawwiin jedha. Micaa silaa kennateeyyuu jaarsa barbaadde Dubaayin bichaan dhaattu Dubaayin bichaa miti horii kana kasii gosoku. Asli ta'uu danda'a, abdii ta'uu danda'a, jamaal ta'uu danda'a, nama barbaadde muniir ta'uu danda'a, nama barbaadde laakkaattee kun horii kiyya isiniif rabbi kenne wanni na waliin qaqamaa jirtaniif illee obbolummaa akiraatii fi guyyaa sadii kana guutuu amma isinif kenne jedhiitiin eega sanii jaarsa kana kennadhu haadhatiyya. Loliin amma akka garaan nama godhe mara yoo ta'anii qilee irraa badanii as deebi'i. Ustaazi ufumaa afaan kaa'aa jirtanii ufumaa tolchitee afaan kaa'aa jirtanii akka jettuuf. Daa'imatti ofiimaa ijoollee ofii akkanumatti abbaan kararra qajeelchaa. Kanaaf kanuma isinii sirreessuuf kadhataa turre malee dubbiin kun haqiiqatti asirratti amma dubbiin ta'u. Haqiiqallee baasuun ta'u dubbii kana keessa gasseedanii haqiiqa baasuu danda'anii. Waan akkanaa kana xiqqoo gaafa tokko Maammayyuu na hin beekanii Nasriifaa hin beekanii dubbii wayii na himata waan maloonii kana. Na himatanii jennaanii miidiyaa irra nu gaafadhaa naan jedhan. Na gaafadhaa jedhanii Sheekh Abdurrahmaan Daawaa waliin na bilbilan. Jara keenya bilbiltanii himattanii jedheen himannee jedhan. Warra himattanii himannee jedhan. Amma horrarra ani maal isin yaa godhuu barbaaddarree reekuno kumuluunu hin dadhabe akkam isin yaa godhuu barbaaddanii jennaani miidiyaa irratti gartee dubbii kana nu halaaltanii barbaannaa naan jedhan. La akkasitti amma akki gootani tikkeetti Sheekh Abdurrahmaan irraa muraatiin Nasriin ofii dhiifama naa godhu dubbii san namni akkas godhedhaa nama ammayyuu ne wazila jiraateen jiraata. Dhaqi gugurdaa Dubaayin jiru waliin qabi. Kunno horii wayiitu akkanatti ganda keessan kanan na badee kunno horii kiyya irraa naa fuudhaa jedhi.
horii kee soqadhu jedhee jettaniire naan jedhe. Amma bilbilaan namni yoo walitti dallanaa afaaniin dhuguu dheebuu bayaa dhaqi jedheen akkasuma Sheekh Abdurrahmaaniif fudhatee dingatuma Nasriif faayin aaranjaanii gaafsani itti gadi bu'an. Akkuma kana warri Dubaa'ii maarree mari'annaa jedhanii jara mana biraa kaayanii mari'atan. Warri Dubaa'ii gugurdaa mara jira beekaa jira. Nasriin amma mijattiin tun gaafa dhiyoo Nasrii wallahi malee nama biraan amanu kajettu dhaga'ee jira dhugaa dubbatuudhaaf gaaf tokko. Dhufuudhi Nasriin gaafatan immoo. Nasriin nama achi keessaa qabnu keessaa nama beennu keessaa ka isaan tarullee hin jira. Akka gartee nama tokkootitti wallahi ka abdatan rabbi hin abdanna jechuu. Hin abdanna jechuu. Kanaaf achi dhaqanii Nasri wafaatu dubbii san murteesse horii cinaa irraa fuudhanii fi cinaa namichallee dhiisisanii ammayyuune warii irra guddaa argatee waan hafe qaxaranii biraa galan jechuudha. Dubbiin lafarraa akkana urgoofti. Kanaaf dubbiin lafarraa onni simiidhuun jiru jarri warri miidiyaa kun qaama asirratti nama arrabsu ka akkanatti soba kijibaa bayya zalaa nama. Soddaatii koo mangistii dhabduu yaaduma qabsiisaa kan. Kanaaf waan waan si dhumatuu fi atama dubbii lafarratti kennadhu fixadhu dubbii rabbi si yaafitu jaarsa laakayadhu amma daddafiiti. Namni barbaadde nama as keessa hin jirre irraallee nama eegasan immoo naa ta'a jettu laalladhuuti kennadhu Nasriifaallee keessuma oolchitti dhaariif. Nasriifaallee keessuma oolchi warra Dubaa'ii sheekotii beettullee ittuma laakayadhu. Sani jarri kunniin gadi bu'ee lafarratti si yaalaalu abiibtiiti. Mee simarraa dhageenya ustaazii kiyya abbaan Abdii kumee. Sinnaa waan jette haa jettu. Abdii kumee. Na fuutaa yeroo takka. Ustaaza ulfaadhaa galatooma. Isii mucattii kennuufi silaa jamu. Ayyee kenniif. Odoo isiidhaan kenniin waa jedhu waan ustaaza jedhatti dabalatu waa dabaluu barbaadeeti. Laali waan jedhan beeytaa. Mukallee mukuma biyya jiruu mana ijaaranii jedhan. Amma akkuma ustaazni jedhan kana dubbiin kan jirtu ummata Dubaay keessa. Obboleettiin teennaa hawaasa Dubaay keessa namni achi keessa jiru ani obboleessa kiyya Nasrii kana baay'ee kabaja baay'ee jaaladhallee. Miidiyaa kana gubbatti wal beeynallee. Akkasuma ijoolleen ciccimoon sheekonni oloma'iin gugurdaan hayyoonni gugurdoon jiran. Dubbii jalqabumaayyuu obboleessi kenna ammoo haa ulfaatu dubbii kennateetiin jira. Laali. Ila kunootii achi laalawaatu argama beeyta namni kun waan jedhe aniin kakadhuu jedhe. Gadi na buusaa biizinasa kiyya as gubbatti illee hinaasayuu jedhe. Dubbii yoo laalan beeyta keessa dhugaa qabdi. Kanaafiyyuu gadi na buusaatiin jaarsotatti kennee achirratti isinitti hima waan jirtuun dubbannaa jedhe. Kana jechuun dubbii kennee obboleessi kennaa ulfaatu. Akkana dubbii akkanumaan sa'aatii 2-3-4 as gubbaa teettanii dheeressa. Obboleessi kenna wayituma waan risiitaa dubbisan gadi na buusaa jedheetiin dubbii abdii hukumeef attillee kenne. Obboleettiin teennallee wanti isiin lakkan dubbii tana wanni dubbiin tun miidiyaa gubbaa baateef maaliif jalqaba dhugaan akka baatuuf dubbii haalaalanii fi kana moo kanaa miti. Kana eegataati wanti isiin lakkan rabbitti dhiifadhaa hin kennu dubbadhu jettu hin jirtu dubbii as kennadhu mukallee kaba biyya jiruun mana ijaaranii ijoollee Dubaay Nasriifaa haalakkaanii as keessa nama jiru haalakkaanii itti kennadhu jaarsota abuyaayyaan kun as keessa jiranii oloma'ii kenna sheeka kenna nama guddaa she'aamad as keessa jiranii isaan caalaallee namni kabiriillee kabeetu yoo jiraate obboleettiitiyya kennadhu dubbii tana kennadhuuti dubbii tana namallee akkanatti azzabuun hin taatu muniiriin faalleeti dabaladhuuti kennadhu jechuu barbaada galatooma. Awwii waan jette jedhi. Ummanni dhume. Egaa jedhinaan tanii dubbii tiyya silaa Nasriin hedduu waan keessa na tuttuqe qabaa waan naan jedhe qabaa
Nasriin silaa anaaf abbaadha. Na soquu qaba. An ilmoo isaa ture sababa hedduu fi an dubbitii nasriitti hin kennadhu rabbitti hin kennadhu. Narraa fuuta yoo taatan anammas uummata Dubaayii hattoota jedhee maqaatti hin baafne ofii maqaa ofii baasaarani kan himadhe nama tokko abdii ufumee ani san beeku. Asumarra wal argine Oromummaa waliin nu fide Islaamummaa waliin nu fide tokko isinitti hin kennadha yoo haadhumattu dubbiin tun lafa jettan. Ustaas Abuyaaya isinitti illee hin kennadha. Ustaas Ahmadiin illee diddullee dhiiftullee foon ofii kana futtee gara itti gattuun qabduun. Ankiitiin ile shahadallee nasrii dura silaasi harka qabadha ture hin beekta seenaa kiyyaafan kee. Sitti giddi Islaamummaadhaan giddiin si kennadhaan. Asli sitti illee hin kennaan. Muneer sitti illee hin kennan. Isinii kennadha. Dubbii tana yoo kanaan naa fixan isin onlaayiniin fixanii lafa fixanii yoo fixanii na fiddanii hin fudhadhaan. Yoo fixanii natti finne taate Oromoo an sooftii tana naa bitaa jedhee ija keessan afoo hin dhaabadhu. Intala borugana lafaa dhuftee guddattu hojjetadhee xaaradhee argadha. Ana asumatti hin dhaba hin kakuu diddeemti. Kakakachuullee dhiisu haqti tiyya boru kuttee boruu irraan naa baate asumatti na eebbisa isinillee hin dararamina ajandaan kun asitti haa dhaabatu asuma gali bakka Ustaas Ahmad dubbii kana keessa hin seenu jedhetti hin seensifadhu. Nasriin ammoo kan nasri kennadheerra karabbi kennadhee ofii kiyyaa rakkadhee qulla karaarra deeminaa wayii. Amma as deebi haadhatiyya as deebi. Hawwi as deebi akkasii biti amma. Ustaaz Abu Yahya. Maarri kun as garagalchine achi garagalchine babbadanne kennadhu dubbiin tante yoo kennamte dhumatti osoo hin kennamin ammootu dubbiin dhumattu hin jirtu jettanii isinillee bareechiftanii haala gaariin akka kennattu gootanii takka lama jettee namoota itti kennadhu jettee maqaa laakkoofte kun Ustaaz Ahmadillee akka keessaana jalaa nafne dubbiitiyya asliillee muniirillee akkanuma anaafisini waan tana keessa qooda hirmaannaa naa haa fudhatanii isin naa laala argaanillee dhabaanillee waan isin natti hin deebitaniin isinirraa fudhadha jettee akkam goona. Maarree akkuma dhugaati. Ta dhugaattu dhugaa akkam goona jettan gadiin buuna jettan moo asuma waan laallannu qabnattan. Maarree gadiin buunaa kaleessaa jenne kaba kaleessa jenne ammallee irra deebinee jenna. Ammaaf gadiin buunaaf asirratti dubbannaa nu amma warri barbaannu Ahmadiin bicha itti dabalame kunoo jaarsii Dubaayii. Namni Dubaayii ka asirra taa'u kana bichaa miti hin beetti isiin illee Sheekh Ahmad illee nama Dubaayii hin beeka dubbii kanatti hin daballa haa dabalamullee jedhee ka isiin hin beekne illee ka jiraatu ta'e. Dubbii inni illee itti dabalamee namallee ofitti dabala takka jedha. Kan Nasrii immoo Nasrii nu'uyyuu ofiif fuune mucattiin irraa haa dhaabattu. Nu dhugaa dubbatuuf yoo Nasriin dubbii kana keessa hin jirre ofiin taphatuu ta'a malee dubbii fixuun hin ta'u. Nasrii dhiisii komatuun kee dhugaa. Doktor Abbaa Ifnaa eenyu Ifnaan jedhan sani miyuutii qabadha tabbee bira hin deemne dubbee. Ustaaz Abu Yahya hin fudhu. Maarree dhama gamanaati isin dhama damee lammaffaa gamanaati. Karaa dhamti takka gaafa dhama taanii wal dhabdee wal lolteetiin jette eenyu si haalaalu jechaa nama laakkayadhu jedhanii hayyama namaa kennanii. Hayyama saniin gaafa jaarsa laakkayadhu jedheen jaarsa takka lama jettee laakkayatte. Jaarsi biraa ofitti dabala jedheetiin laakkayachuuf deemu ammootu ani hin barbaadu jette. Maarra jaarsi gamasii didame sun jaarsa gamasii ta'ee achi as dubbachuu mala dhama taaniif bakka bu'uu mala. Ani dhama jaarsa laakkayatte isiinaan laakkayinaa isii nama sannaan barbaadinaa jette sana sirratti hin laalladhu asirratti hin dubbadhu sammaaf diddee lafatti laalladhaa hin dabaladhamu hin dhiifadhaallee lafarra naa haa taatu tanas dubbannaan qorinaa jedha. Maarree si jala yaa'ee dhugaa naan jette. Mee waa ofinna fuudha. Sii gala. Yaa'ee nagayaan isinii haa galu
نسري سنجين نعوب ساركية لفتي ولله لا وين لا أسيكو وافن نفودا وانا ما قبابدو سني لا واي سني كجيلچا وان سن مولما دفني دار تنتن سني كجيلچا وان تكو خرا ساتي جرا وان تيف reefulle tayyoo waa jedhu no waan badalaa waan badan dubbadhan bakka yaa yaan jiranitti annama takka waliin rakkoo takka walitti hin qabu Momentii jala tame ayyee tuuba. maarree obboleeyyantii arreefullee mucayyoon kaleessa warri Dubaay guutuun hattuudha hin kennadhu jette ani jaarsa Dubaay ta'ee yoo dubbadha malee jaarsummaa sababa mucattii tanaa hin dubbadhu ka jedhe awwala rabbi dhugaanuma dubbisu amma kadhaa fakkeessaa hartan malee awwal shee mucayyoo warri Dubaay guutuun hattuudha itti matti kaleessa shaadaa harka keenyarra qabattee deebitee warra biyya kanaa guutuu sababa milkiin irree garra wallolaniif jecha arrabsite. Kaleessa yoo nu hattuudha jedhanii sababa kanaaf dubbii tanarraa dheessine jedhe awwala akka gastii kana seeneen lafa kaayaan dubbii tana jechaadha. Ammallee taanaan haga ammaa haga sa'a kanaatitti illee bakka kana ka tureefaniin mucattiin tun waan nu ulfeessiteef yookiin waan isii biraa kabajaa arganneef miti. Akka warra Dubaay maanu cadhista waan kana asliin jennaan warri gastii keessa jiru kun warri Dubaay maanu cadhistan jennaan oseenee warra Dubaay waliin dubbadhe yoo gurbaan kun laal dubbii an tartiibaan dubbadhe la kana jalaan dagan yoo gurbaan kun iji baachise gurbaa kana warra Dubaay nu kenna yoo intalti tun dadhabamte jaarsa qabdi jaarsisi asliillee akka jaarsa Oromootitti muniirillee akka obboleessaatitti abdii ukkumeellee akka jaarsaatitti mucattii tana gadi buusaa dubbii tartiiba itti godhaa ka jedhe an ammallee taanaan hardhallee borullee hawwiinuu nu ulfeessine ulfina isii bira arganne hin qabnu jaarsa hawwii ta'uu hin danda'u aslan yoo dhugaa dubbatu taatee jira akka nama Oromoo tokkotti ummata waliin haa xumuradhu akka ummata Oromoo waliin laallamanii nama biyya guutuu walitti qabee gurbaa tokkicha awwallole jedhee warri Dubaay guutuun hattuudha jedhe an warri Dubaay sun na biratti warra kabajamaadha. Durriyyeen hattuun biyya kana keessa guuttee jirti. Mee abdii durriyyeen hattuun Dubaay keessa guuttee jirti. Mee afaan inni qabina hin goolaba. Nama haqa namaa nyaatu Dubaay keessa taa'ee nama haqa namaa nyaatu har'allee borullee rabbisa haa isa dhamaasu rabbisa haa salphisu. Nama biyya arrasiin kanarra waan hafe garuu mee waa takka bichaa jedhu walumaa galatti anuu jaarsa isii ta'uu hin danda'u. Abbaa obsinaan jedhanii anuu nama biyya guutuu arrabse nama ummata Dubaay guutuu arrabsee jaarsa ta'uu hin danda'u. Ayyee nu obsika laala amma abboyaa yaa dubartittillee laalla tana biyyattiin tun dubartii jedha. Akkasi abboyaa yaa kiyya isiniif abdii kumee waliin fudhatanii waan nasrii kana lafarratti jettanii jirtan waan isiin isan barbaadu jettee lafarra jedhamteerti dubbiin nasrii kiyya ati achitti obsi kan kee. Obsi. Okay? Achitti obsi kan kee. Abdii itti deema itti deema.